Dabareen kan oduu rileetii nagaa sin daganne kam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu idilee isaatti kan aqoonni dhiyaanne sirriitti oduu wajjin ani Muhammad Fansaaletiin oduu keenya jalqabaatiin beellamni mana murtii waliigalaa federaalatiin galmee waliiyyannoo obbo Jawaar Mohammad Faarratti fudhatame ilaaluuf Ebla 23 bara 2021 tti qabamee ture osoo hin gaggeeffamin feeramu beellama guyyaa kaleessaa ture kanaan sababa abbaan seeraa tokko hin argamne jechuun yeroo birootti darbee akka jiru abukaatoon hidhamtoota Oromiyaa miidiyaa neetworkitti maniiru Usmaan Baayyuu gabaasa dabalataa akka jaalatti himamu. beellamni mana murtii waliigala federaalaa galmee waliiyyannoo obbo Jawaar Mohammad Faarratti fudhatame ilaaluuf guyyaa kaleessaatti qabamee ture osoo hin gaggeeffamin hafeetiin jira. Manni murtii waliigala federaalaa waliiyyannoo abbaan alangaa galmee obbo Jawaar Mohammad Faarratti fudhatee ilaaluuf beellama guyyaa kaleessaa Ebla 23 bara 2021 tti qabatee ture osoo ilaaliin akka hafe abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baa'isaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Beellama yeroo darbeetiin ragaan golga duubatti dhiyaachuu fi dhiyaachuu dhabuu isaa ilaalchise waliiyyannoo abbaan alangaa fudhateef manni murtii federaalaa Ebla 15 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti beellama qabateetiin ture. Beellama guyyaa kaleessaa kanarratti himatamtoonni pilaazmaadhaan dhimma isaanii akka hordofan manni murtii ajajee kan ture ta'us hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallittii jiran kan galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran qaamaan yoo hin dhiyaanne malee dhaddacha hin hordofnu jechuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee oolmaa guyyaa kaleessaatiin manni murtii waliigala federaalaa hojii dheengadda buleen qaba jechuun beellama kaleessaa ganama waaree booda sa'aatii 8 dabarsee ture. Waaree booda immoo abbootii seeraa keessaa namni tokko rakkoo dhuunfatu isa mudate jechuun beellamni guyyaa kaleessaa akka adda citu taasifamuu isaa obbo Tuuliin himaniitiin jiru. Beellamni itti aanus Ebla 20 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti kan qabame yoo ta'u hidhamtoonni siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran pilaazmaadhaan ni dhiyaatuu fi hin dhiyaataniin isaanii wanti addaan bahee akka hin jirres obbo Tuulii Baa'isaa OMN tti himaniitiin jiru. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambe Dolloo keessatti uummanni tikaa mootummaa namoota nagayaa ukkaamsanii ajjeesaa jiraachuun gabaafamaa jira. Godinicha keessatti haalli nageenyaa duraan caalaa hammaachuun namoonni hidhaa jiran humna tikaatiin halkan dhoksaadhaan baafamuun ajjeefamaa jiran kan jedhu jiraatan magaalattii yaaddeessaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii filaate. Keessumattuu tibba kana dukkana dahoo godhachuudhaan namoota nagaa ajjeesanii gataa jiru jedhama. Ajjecha lixa Oromiyaatti raawwatamaa jiru akka barbaadamutti uwwisa miidiyaa hin arganne jechuun kan komatan jiraattonni magaalattii maqaa shanii deeggartan jedhuun dargaggoota dabalatee manguddoota nagayaa erga hidhanii booda dhoksaatti dhaabaasanii ajjeesuun baratamaa dhufeera jedhu. Sababii kanaaf bobbaanee galuuf yaaddoo nageenyaa hamtuu keessa jira jechuun dubbatu maddeen keenya Oromiyaa lixaa kanneen yaada isaanii OMN filatan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaara Raddaa Hasangee irraa maqaa kaardii filannoo gubdan jedhu sababeeffachuun humnoonni tikaa mootummaa waraana wajjin ta'uun dargaggoota hedduu hidhaatti guraa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Awwaadaay dabalatee magaalota baha Oromiyaa hedduu keessatti hidhaan jabaateetti fufuu maddeen gabaasaniiru. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaara Raddaa Hasangee irraa maqaa kaardii filannoo gubdan jedhu sababeeffachuun humnoonni tikaa mootummaa waraana wajjin ta'uun dargaggoota hedduu hidhaatti guraa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Jiraatan naannicha irraa dubbifne tokko akka nuuf ibsetti hidhaan jalqaba Raddaa Hasangee jedhamutti yoo jalqabu wayitii ammoo gara Raddaa Mi'aay fi Suqulitti babal'achaa jiraachuu dubbata. Raddaa Hasangee irraa dargaggoonni 9 yoo hidhaman Raddaa Mi'aay irraa namoonni 2 hidhamanii jiru. Dargaggoonni kunis wayitii ammaa kana mana hidhaa magaalaa Hararitti hidhamanii kan jiran ta'uu maddeen himanii jiru. Walumaa galatti godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti dargaggoota hedduu adamsanii hidhuun cimeetti feera. Torban kana keessa dargaggoota 5 badii tokko malee ukkaamsuun akka hidhan Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeeffateera. Hidhaa reebichaa fi dararaa hawaasa irratti raawwatamaa jiru irratti kan bobba'an poolisoota idilee fi milishaa gandaa ta'us maddeen ibsanii jiru. Gama biraatiin kaadiroonni mootummaa hawaasa humnaan kaardii filannoo fudhachiisu doorsisaa kan jiran yoo ta'u uummanni ammoo kaardii filannoo fudhachuurraa of qusatee jiraachuu jiraatan magaalaa Awwadaay OMN tti himem. Wayitii ammaa tiraafikoonni dirqamni itti kenname keella irratti konkolaachiftootaa imalarra jiran akka kaardii filannoo fudhatan sakatta'uu imaltoota adda addaa sakatta'uu fi kanneen kaardii kan hin fudhanne hidhuu fi doorsisuu irratti bobba'anii akka jiran maddeen gabaasanii jiru.
oduu birootiin bilxiginnaan godina Harargee bahaa aanaa Haramayaa ardaa qeerransaa darrabaa jedhamutti barsiisotaan galmee maqaa barattootaa nuuf kennaa jechuun galmeerraa maqaa barattootaa fuudhuun waraqaa galmee filannoo irratti barreessanii barattoota fakka hiran godhaa jiraachuus maddeen addeessanii jiru. Erga nama buufata filannoo isaanii dhaqee galmaa'uu dhabanii naannoo araddaa akka qeerransa xiqqaa jedhamuttis haalonni wal fakkaatoon raawwatamaa jiraachuun himamaa jira. Ebla digdamii lama barkuma lamaa fi digdamii tokko aanaa Hartummaa Fuursee bakka Qacin Meedhaa jedhamutti humnoonni addaa naannoo Amaaraa namoota loowwan tiksaa jiran irratti dhukaasa banuun namoonni baqatanii jala yoo ba'an saawwan rasaasan ajjeesanii jiraachuu maddeen gabaasan. Gama biraatiin karaan Fuursee geessu kan aanaa Hartummaa Fuurseetiin gandoota hedduu wal qunnamsiisu humnoota kanneen hin danqamuun uummanni 100,000 lakkaa'aman osoo seerri komaandii poostii labsamee jiru karaa bahanii galanii dhabanii jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Naa'imaa Umar gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeessitee jirti. Liyyuu Hayileen naannoo Amaaraa guyyaa lama dura gaafa ebla 22 bara 2021 aanaa Hartummaa Fuursee bakka Qaccin Meedaa jedhamutti nama loowwan tiksaa jiran irratti dhukaasa banuun namoonni jalaa baqatanis rasaasaan loowwan ajjeesanii jiraachuu maddeen gabaasani. Kana malees namoota guyyaa 6 dura kaarra qoreetti humnoota kanaan butaman keessaa dubartiin takka reebichi cimaan irratti raawwatameen duute jedhamtee tan shakkamte lubbuun haftee hospitaala Kamiseetti wal'aansi taasifamaa fi jiraachuun himame. Gama biraatiin karaan Fuursee geessu kan aanaa Hartummaa Fuurseetiin gandoota akka Dareensaa, Halluu Guboo, Lankaakaa, Bacceessaa, Faatii Qombooroo, Goolee, Qilee, Raasaa Murrii, Fuursee fi Caakkaa wal qunnamsiisu sababa Liyyuu Hayileen naannoo Amaaraa daangaa godina Oromoo Walloo seenee karaa cufeef ummanni 100,000 lakkaa'aman osoo seerri komaand poostii labsamee jiru karaa bahanii fi galanii dhabanii jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Kana malees humna ifaa fi neetwoorkii irraa balleessuun ummanni kun dararaa hamaan kan irra gahaa jiru yoo ta'u qaamni komaand poostii hogganu kan achitti argamu humaa furmaata buusuu hin dandeenye jiru jiraattonni. Kana malees hojjettoonni hospitaala Kamisee baay'inni isaanii 4 ta'an guyyaa 3 dura hir'ina qoricha hospitaalichaatti mudatee Finfinnee irraa qoricha bitanii yeroo deebi'an sallaa dingaatti qabamanii waajjira poolisii Mahal Meedaatti ugguraman hanga ammaatti gadi hin dhiifamne jedhamee jira. Walumaa galatti haalli nageenyaa godina addaa Oromoo Walloo keessa jiru yaaddeessaadha kan jedhan jiraattonni naannichaa komaand poostiin labsamees wanti jijjiirame hin jiru jedhu. Waraana naannichatti gaggeeffamaa ture walqabatee giddugalaa fi baha Tigraayitti rakkoolee beelan walqabatanii yoo xiqqaate guyyaatti namoonni 50 hanga 100 ta'an lubbuun isaanii darbaa akka jiru The Economist gabaaseera. The Economist gabaasa isaa kanaan akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanatti fayyadamaa jiraachuu isaa ragaalee mul'isan bahaa jiru jedheera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen sadarkaa wabii nyaataa tarreessuu fi hordofuu kan Integrated Food Security Phase Classification jedhamu gabaasa baasee naannichatti miidhaan beelli dhaqqabsiisaa jiru sadarkaa dhumarra gahee jira jechuun ibseera. Akka gabaasa kanatti naannoon Tigraay osoo waraanni irratti hin banamin dura beelli homtuu hin jiru ture. Haa ta'u garuu yeroo ammaa naannichatti uummanni miiliyoona 4.5 gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeree jira. Oduu keenya xumuraatiin gamtaan Afrikaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoon yeroo aangoo isaanii dheereffachuun mormee gabaasa miidiyaaleen baasaa jiran irraa akka qindeeffannichi gamtichi ergamaa addaa gara magaalaa guddittii Soomaaliyaa Moqaadishootti erguun waldhabdee siyaasaa furuuf akka yaalus beekseera. Manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa erga sa'aatiiwwaniif walgahii cufaa gaggeesseen booda ture kan rakkoo siyaasa Soomaaliyaa nan hiika jedhe. Gamtichi guyyaa kamisaa walgahii ta'uun ibsa erga baaseen booda paartileen siyaasa biyyattii keessatti argaman akka mari'ataniif akeekkachiiseera. Hayya kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idilee narraaf qabannee haalli kanan gammaattiin hordofaa turtanidha. Odichaa isinitti mul'isu wajjin kan ture ani Muhammad Fantaalletiin gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaaltiin afaana ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafan
sani ajjeesaa jiraachuun gabaafamaa jira. Godinicha keessatti haalli nageenya duraan caalaa hammaachun namoonni hidhaa jiran humna sikaatiin halkan dhoksaadhaan baafamuun ajjeefamaa jiran kan jedhu jiraatan magaalattii yaada isaa Oromiyaa miidiyaan sorkii filaate. Keessumattuu tibba kana dukkana dahoo godhachuudhaan namoota nagaa ajjeesanii gataa jiru jedhama. Ajjecha lixa Oromiyaatti raawwatamaa jiru akka barbaadamutti uwwisa miidiyaa hin arganne jechuun kan komatan jiraattonni magaalattii maqaa shanee deeggartan jedhuun dargaggoota dabalatee manguddoota nagaa erga hidhanii booda dhoksaatti dhaabaasanii ajjeesuun baratamaa dhufeera jedhu. Sababii kanaaf bobbaanee galuuf yaaddoo nageenya hamtuu keessa jira jechuun dubbatu maddeen keenya Oromiyaa lixaa kanneen yaada isaanii OMN filatan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Raddaa Hasan Gay irraa maqaa kaardii filannoo gubdan jedhu sababeeffachuun humnoonni tikaa mootummaa waraana wajjin ta'uun dargaggoota hedduu hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaan sorkitti himan. Awwaadaay dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti hidhaan jabaateetti fufuu maddeen gabaasaniiru. Oduun kun akka itti aanutti isinii dhiyaata. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Raddaa Hasan Gay irraa maqaa kaardii filannoo gubdan jedhu sababeeffachuun humnoonni tikaa mootummaa waraana wajjin ta'uun dargaggoota hedduu hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaan sorkitti himan. Jiraatan naannicha irraa dubbifne tokko akka nuuf ibsetti hidhaan jalqaba Raddaa Hasan Gay jedhamutti yoo jalqabu wayitii ammoo gara Raddaa Mi'aay fi Suqulitti babal'achaa jiraachuu dubbata. Raddaa Hasan Gay irraa dargaggoonni 9 yoo hidhaman Raddaa Mi'aay irraa namoonni 2 hidhamanii jiru. Dargaggoonni kunis wayitii ammaa kana mana hidhaa magaalaa Hararitti hidhamanii kan jiran ta'uu maddeen himanii jiru. Waduma walqabateen godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti dargaggoota hedduu adamsanii hidhuun cimeetti feera. Torban kana keessa dargaggoota 5 badii tokko malee ukkaamsuun akka hidhan Oromiyaa miidiyaan odeeffateera. Hidhaa reebichaa fi dararaa hawaasa irratti raawwatamaa jiru irratti kan bobba'an poolisoota idilee fi milishaa gandaa ta'us maddeen ibsanii jiru. Gama biraatiin kaadiroonni mootummaa hawaasa humnaan kaardii filannoo fudhachiisu doorsisaa kan jiran yoo ta'u uummanni ammoo kaardii filannoo fudhachuurraa of qusatee jiraachuu jiraatan magaalaa Awwadaay OMN timim wayitii ammaa tiraafikoonni dirqamnitti kenname keella irratti konkolaachiftootaan imalarra jiran akka kaardii filannoo fudhatan sakatta'uu imaltoota adda addaa sakatta'uu fi kanneen kaardii kanneen fudhanne hidhuu fi doorsisuu irratti bobba'anii akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Oduu birootiin bilxiginnaan godina Harargee Bahaa Aanaa Haramayaa Raddaa Qeerransaa Darrabaa jedhamutti barsiisotaan galmee maqaa barattootaa nuuf kennaa jechuun galmeerraa maqaa barattootaa fuudhuun waraqaa galmee filannoo irratti barreessanii barattoota fakka hiran godhaa jiraachuus maddeen addeessanii jiru. Erga nama buufata filannoo isaanii dhaqee galmaa'uu dhabanii naannoo Raddaa akka Qeerransa xiqqaa jedhamuttis haalonni wal fakkaatoon raawwatamaa jiraachuun himamaa jira. Ebla digdamii lama bara 2021 Aanaa Hartummaa Fuursee bakka Qacin Meedhaa jedhamutti humnoonni addaa naannoo Amaaraa namoota loowwan tiksaa jiran irratti dhukaasa banuun namoonni baqatanii jala yoo ba'an saawwan rasaasan ajjeesanii jiraachuu maddeen gabaasan. Gama biraatiin karaan Fuursee geessu kan Aanaa Hartummaa Fuurseetiin gandoota hedduu wal quunnamsiisu humnoota kanneen hin danqamuun uummanni 100,000 lakkaa'aman osoo seerri koomaandii poostii labsamee jiru karaa bahanii galanii dhabanii jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Naa'imaa Umar gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeessitee jirti. Liyyuu Hayileen naannoo Amaaraa guyyaa lama dura gaafa Ebla 22 bara 2021 Aanaa Hartummaa Fursee bakka Qaccin Meedaa jedhamutti nama loowwan tiksaa jiran irratti dhukaasa banuun namoonni jalaa baqatanis rasaasaan loowwan ajjeesanii jiraachuu maddeen gabaasani. Kana malees namoota guyyaa 6 dura kaarra qoreetti humnoota kanaan butaman keessaa dubartiin takka reebichi cimaan irratti raawwatameen duute jedhamtee tan shakkamte lubbuun haftee hospitaala Kamiseetti wal'aansi taasifamaa fi jiraachuun himame. Gama biraatiin karaan Fursee geessu kan Aanaa Hartummaa Furseetiin gandoota akka Dareensaa, Halluu Guboo, Dhankaakaa, Bacceessaa, Faatii Qombooroo, Goolee, Qilee, Raasaa Murrii, Fursee fi Caakkaa wal qunnamsiisu sababa Liyyuu Hayileen naannoo Amaaraa daangaa godina Oromoo Walloo seenee karaa cufeef ummanni 100,000 lakkaa'aman osoo seerri koomaand poostii labsamee jiru karaa bahanii fi galanii dhabanii jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Kana malees humna ifaa fi neetwoorkii irraa balleessuun ummanni kun dararaa hamaan kan irra gahaa jiru yoo ta'u qaamni koomaand poostii hogganu kan achitti argamu humaa furmaata buusuu hin dandeenye jiru jiraattonni. Kana malees hojjettoonni hospitaala Kamisee baay'inni isaanii 4 ta'an guyyaa 3 dura
hir'ina qoricha hospitaalichaatti mudatee Finfinnee irraa qoricha bitanii yeroo deebi'an Sallaa Dingaatti qabamanii waajjira poolisii Maalmeedaatti ugguraman hanga ammaatti gadi hin dhiifamne jedhamee jira. Walumaa galatti haalli nageenyaa godina addaa Oromoo Walloo keessa jiru yaaddeessaadha kan jaan jiraattonni naannichaa komaandi poostiin labsamees wanti jijjiirame hin jiru jedhu. Waraana naannichatti geggeeffamaa ture wal qabatee giddu galaa fi baha Tigraayitti rakkoolee beelan wal qabatanii yoo xiqqaate guyyaatti namoonni 50 hanga 100 ta'an lubbuun isaanii darbaa akka jiru The Economist gabaaseera. The Economist gabaasa isaa kanaan akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanatti fayyadamaa jiraachuu isaa ragaalee mul'isan bahaa jiru jedheera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen sadarkaa wabii nyaataa tarreessuu fi hordofuu kan Integrated Food Security Phase Classification jedhamu gabaasa baaseen naannichatti miidhaan beelli dhaqqabsiisaa jiru sadarkaa dhumarra gahee jira jechuun ibseera. Akka gabaasa kanatti naannoon Tigraay osoo waraanni irratti hin banamin dura beelli homtuu hin jiru ture. Haa ta'u garuu yeroo ammaa naannichatti uummanni miiliyoona 4.5 gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeree jira. Oduu xumuraatiin gamtaan Afrikaa Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoon yeroo aangoo isaanii dheereffachuun mormee gabaasa miidiyaaleen baasaa jiran irraa akka qindeeffannichi gamtichi ergama addaa gara magaalaa guddittii Soomaaliyaa Moqaadishootti erguun waldhabdee siyaasaa furuuf akka yaalus beekseera. Manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa erga sa'aatiiwwaniif walgahii cufaa gaggeesseen booda ture kan rakkoo siyaasa Soomaaliyaa nan hiika jedhe. Gamtichi guyyaa kamisaa walgahii taa'an ibsa erga baaseen booda paartileen siyaasa biyyattii keessatti argaman akka mari'ataniif akeekkachiiseera. Hayya kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idilee narraaf qabanii dhiyaanne kanan gammaattiin hordofaa turtanidha. Odicha isinitti mul'isu wajjin kan ture ani Muhammad Fantaalleetiin gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaaltiin afaana ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanneen